jennan siyus kata siyus indisa Biya guddisa ijoolleeti jedhame. Waan dhuma fiyyoo sama riwaabetti naquu laatame garuu ammoo ayyaman qabdu. Ijoolleeti biyya guddisaan. Ayyaman qabdu. Biyyatti waan isheen barbaaddu laagaalee ishee hunda guutee fi biyya guddifadha. Eenyu si guddasu biyyatti ijoolleeti akka tifeessanitti? Akka tifeetitti. Manii ka'allee kasamaa mangada allee jedhee. No, atillee akkasitti birriin illee jiraatee torbeen deemtee yookaan jajaan deemtee laaltee wani deemuu dandeettu hin jiru bara. Yaa bakka fedhanii ijoollee. Abbaan maaliif sitti dhiisaa? Abbaan maalitti godha ijoolleeti? Ani ilmoo xiyya irratti abbaan manaa keenyatti dubbannaan humaa guddifataa. Wallaahi. Maaliif ini tak kasih. Abah mana dia ilmu dia kan nah asal nama. No, ayam akan disani kaptu. Ayam akan amma jatuh kan. Ayam nak nanjur. Nah, wani nak nanjur. Akasitile wa argate jajan dente debu fakirnya jajan biaya dente debu yokan jajan demu ni kabar bahasa. Maybe dalaga kesan ada fikir singkat nani. Maybe beri nanti dan tunggu gudara. Baze, Europe jujur tu jucu. Apa maksudnya orang ini dia hujat efeknya Europe le dia hujat dagat. Ada mewah sih mah. Europe jujur jucu ani. Bandar bagar, am maksudnya orang ini karena wagga mereka. Kushina takkarat angkarat aja. Gize am debi Europe le akan orang cici salah saja sih. Iwan tak ada sini cici. So cici so? Iwan tak ini bagaimana Iwan tak ada sini cici. Lu kan mana ber? Agam malal. Akan tak beta. Abba mana hiya jechu. Bakka mallaqa qabanna kaaye. Anta itu mallaqa mabicha lakka'u jechuudha. Waan akkasii fedha malee. Gana kumtaa godhadhee hojiidhaaf gamanatti. Akkami beektaa? Atama bakkee maallaqaatiin taa'uuf barbaaddu. Anatu yeroo seenaa kiyyoo jechuudha. Yeroo biyya jiru jechuudha. Yeroo hagana irraa ka'e jechuudha. Xiqqaa hagana irraa ka'e. Wayseewummaan siyaasa bankii illee na gaafatan. Ani biyyi kiyya achi jira. Biyya tana baane jechuudha. Ani akkanumaan asitti dhala. Malee ani achitti guddadha. Achi biyyi kiyya jiran beeta. Garuu yeroo san maal yaada beeta? Yeroo san birriin illee jechuudha. Uma namni namaa kennu natti fakkaata. Uma akkanuma faranjii tumuuf. Ani baay'ee faranjii kana bakka ajaa kan isaa jiru. Wayitee xiqqaasan jechuudha. Uma akkanuma naannaa karaa deemuuf ootan illee jettee birriin abbaa jirtu natti fakkaata. Si galee garuu yeroo deemtee as geettee bakka yaaddu san geettee keessa dhaabattee argitu jechuudha. Bakka birrii eegan si kaayuu miti birri maa sun jirtu maal gootu? Esa teetu birri nun jettu bakka birrii si kaayan kam teetta sila. Antu sila karaa bilisi si darbiti seeteeti dooni yaabbatti. Bilisi miti yaani birriin nu baachitu seeman. Kuni bakka waan birrii akkan garaa qurxummii keessa bishaan daattee oolti. Birri si baachitu seetee garaa qurxummii keessa bishaan daattee oolti. Birriin abbaa jirti. Baay'ee osoo birrii fillee hin taane wayitee qaalan jechuudha. Wayitee ijoollummaa namoonni biyya jira lammayyuu jechuudha. Samii biyya faranjii deema jechaa hin hojjedhu jetta. Abibi biyya faranjii keessa barri mirga qabdaa ta'ettee nyaachuu dandeessaa hojjechuu dandeessaa garuu egaa abbaa manaa qabaadhee jedha bifti maali faayidaan maan kiyyaan baay'ee hojjedhu. Nyaachisa sila eenyu ta'ee nyaachisa. Habibi dhageeffadhu aanu fayyaa hoyyuu qabu yeroon kun ulfa yeroon kun ilmoo Lallaa siif waan jettu anillee wallaahi akkasii jetti.
Even asimiti biyya faranjiiti miti jechuun Eurooppii yookaan neen ka jedhu dhagaye. biyyuma Arabaa wayitee namti waan fi Mee dhagaye biyya Arabaa dhiise gaafa biyya Arabaa san dhiisan abjuu san na dhiisime hin dubbadhu ani osoo kana mee waan fi gaafuma biyya Arabaa deemsan iyyuu biyya faranjii barsiisa sanaan digirii rabbii yaa hadda yoo san ani sidaate yoo tana jechuudha digirii barsiisaara. waan Arabni tunni akkan maatii kennu sitti fakkaatu birri garuu achidha itti jechuudha. Ani bar uffata Itti humna qaba. uffata fuutee hin deemini uffata fuutee deemtee naramni fuutee qoshaasha gatti. Nyaata fuutee hin deemini waa takka fuutee hin deemini jedhanii akka sa'aatii akkana eerpoortii Itoophiyaa seenee hidhiintu walii onna gara galte. Hanga borumtaa sa'aatii kanaati an bishaan midhaan jenne maal jette. Mubarak wallahi sunimmaa sibichaa miti namummaa martuu akkasuma homaa akkasii uffata hunda maal goote deemtiin arabni akkana ka ofiitiif akkana gadi hardi ka ofiitu hin jedhanii asii biiroo torbaan tokko taa'e gurdii takka gurdii lama qaba asii gurdii lama qaba san keessa hin qorru laari yeroo qorraa dhaga'an luutti tun lafaana gara galtee hidhiin tun na dhorootee hin jedha luutti tun laala akkuma lukana saa gursummataan nama na seenuu ga'ee iya binna waan fi kasi wani nama raba wani nama raba ni na yankin waan fi to wani waan tsalle mutu na yankin ana gazani cafaran dandau namne gazani duba na gaya kanatti me kafi na nifata an tando wallahi ati wah enta ke sana wa to please wallahi na ya namni matunu akaisa garu weste beraga wani matunu fala da shi gare kamu anjir tiba-tiba kan kau istirahat tinggal Andrea kalau dia deh, boleh so, bakumar kau ini macam je, saya cakap biyum mana kita ni asal injur. Istilah mana nama jawab si sama dia pergi koron bijur sini tu, aku mesti tenu anu sini ada, wana dia tu kena duga dari pulat. Sampai jadi namu tu tu namu tu kau kor sini berpada je. Garu nam ni mati injur orang tu kor sandra gitu, jadi berkegari jadi injur. Jadi comfortable kau ni jadi aci infina itu. Bukan jadi nanti apa sih? Nanti. One fish. So akan je namni bakal saya sana jujur atau kita sana desi kau juru. One rumah view pikir kau ni. Trample president di time tu. Nagar Kesha na Trample president di saya sukarda di hoin nabu. Ani anu. Trample president di tahu na naga macam je orang cakap saja ni pun Allah. Ani. Ini hari kan. Trample ko cufa, wani jadi jam cakap. Wallah ni nomor rifanne yo nama neratan ni ani kalau nerfanne kau ini tesla kan doa ini cila phone ini deh Aisyah tahu gaya juga no sana sontane mal beta amana mitino so shumante rajala Ujollem amantii musliimaati warra amantii musliimaa hoddoofan turakkata biyya san keessatti. Ammallee namoonni hedduun ni rakkatan. Namitti hin bare alaabaa warra kaanii sana farsaa oolte akkana ol fuute.
Yaa jechuun addunyaatu gara si qayyaramaa jira bara. Akkuma taadhaa nama hedduu rakkata. Ana amboomee fakkeenyaaf nu achi dhaqneetiin wanna jennee jiraachuun nullee boru gaafa achi dhaqne keessumaa akkasuma baqanna. Amma keessa jiru keessaa baqataa jira. Nullee akkasuma baqannaa jechuudha. Gaafa daa'imman waggaa shanii waggaa jahaa firiidamii dhabdee wanna ittee firiidamiidha osoo jedhanii firiidamii dhogganii yoo si mana barumsaatti baatu waan bira barsiisan taate maal si gammachiisa. Waaw akkasii yaaddan taanan bara addunyaa fi yaaddanii jechuudha. Yaa Allah maasi gam rabbi kadhadha na yaachisa. Oh mashallah. Baay'inaan jennaan mashallah. namoota hedduu jennaan isaan biyyaa xiqqeessaa jiranii biyya maqaa keessaa as badaa jiranii rakkatanii ijoollee waliin. Abbootiin jechuudha. Isaan barsiisuudhaan maal gochuudhaaf isaan waliin na cannaqaman gisee mana barumsaa deeman ammoo maal barsiisanii ni cannaqaman rakkachuu jira namni bar. Kaachi keessa jiru cinqaa jira. Yoo biyyi sun bareeda taate gamma namni jechuun namni biyya sun keessa jiru gammadee jiraataa jiraatatti deemtaa miti. Wallah akkanatti yaaddanii seenee maashaallah akkana yaaddanii jennaaniin baay'ee. Ani waan hundaan beeku garuu ani kama keessa jiru san biyyi sun ka keessa jiru san yoo naga qabaatte anna gammachiisa. Akkasii yaaddanii jennaan bara biyyattiif yaaddan jechuudha. Jaalannee jira. Yaa. Waaw. Kana fakkeenyaaf yoo biyya Arabaa biyya takka keessa Suudii waan akkanaa eegaltedha. Way Suudii jira garuu ijoolleen Suudii hundi isaanii na yaachisa. Amma ati yeroo tokkotti iyyuu wanni gaaffii deebii irratti dhiira ta'uu barbaadde miti yoo? Dhiira jechuun akka? Osoo dhiira taate osoo guyyaa takka dhiira taate hin jennisi. Maaf hin jedhan sirri gaaffii deebii irratti? Osoo dhiira taate naan jedhanii namni naan jedhan jiru. Kana guyyaan hundumaa ijaazaadha Oromiyaati yemmuu biyya Arabaa wayii jira ijaazaa. Haadha faataadha ijaazaa jirta naan jetti ana guyyaan hundumaaf ijaazaadha jedha. Yaa gammachuu siif ijaazaadha. Yaa biyya Arabaa wannoo jechuun mana namaa wayii hojjedhaama. Osoo nama hojjedhuuti yaa ijaazaadha. Aku guyyaan ijaazaa sun garuu baay'ee yaadaa turte min duraanii. Wallaahi rabbiin natti ragaadhamu guyyaa takka yoo hojii irraa baheetiin jedhan hojii deebi'uuf yaada. Yoo hojii irraa bahee hojii deebi'uuf. Takka guyyaa takka yoon guyyaan ijaazaa sun kaa jedhee yaadeen beeku rabbiin na ragaa. Mindaa kiyya yoo naa kenni jedhee guyyaa kana herreegaman. Torbaan kana keessa qaqqalee baasee takka nama lakkoo bara akkamiin lakkoo sammata xiqqaa seene. Sammata xiqqaan sun yoom dhufaa sammata xiqqaa bichaa herreegaan. Sanbattan bichaa. Mindaan kiyya an akkamitti birrii fuudhaa malee takkaayyuu boqonnaa bahuudhaaf guyyaa lakka'een beeku. Wanti fi koomee akka viidiyoo bahinga. Habibi. Ana miti ana bichaa illee miti baruuman illee si yaade. Saqqalanii ciisaa rasaa kana Habibi annaale. Idris majalatti bahee rakkoon qabu. Injuma silatta. Ijoollee ati gattee biraa baddee fakkaadha rifeensi kiyya kana gongalataa oole lafa kanaaf. Fi amma ana seera jettaa eessatti gangalattee? Ispoortii deemee dhukkeen irraa kaatee dhufaa harkaa qabu. Waa maashaallah ispoortii jammaste? Ispoortii jammareedha makiinaa tokko gubbaa bahee na caccabsee ati lafeen ta'e takkittii waliin nan jirtu kasira na dhidhiiban ijaarsa dhabuun lafa na balleesse. Nyaari marree dhiiba. Maal kolfita wallaahi dhugaa seeniin jedhee bar sa'aatii 13 bokkam fiigee makiinaa gubbaa. Asli manci gaba mun dhugaa sai man gari ɗin buta.
أصلين طويتي فوزكم ما Ini dari tiba kan? ini طويتي فوز أرجع سوين أفن أرجع Kilo kula shan bu'e ga lara. Kilo kula shan bu'e ga lara. Mana kilo shan kan nasi bawa video kan filale. Ati yoo isi wallolte hunda akkuma kilo kan naftee jirta warra kun kan. Haadha mucaa. Ani baay'ee haadha mucaati waldoo osoo hin taane jechuudha. Taadhaa santu kilo sirdhise maaltu kilo sirdhise saree wanni bira maal inni? Yoo muumman nama barbaadu. Yoo kan nyaattu moo kan dhuguraddaa kilo sirdhise? Haya ishi maaltu rakkoo ta'e na him rakkina jiru na him. Gaafa sheerii adumaan laayik naa godhesita. Wanni gaariitu san laayik si godhu. Baanillee viidiyoo kiyya laayik ni godhaa. Si tollee balleessamanii banaan deebii faayidaa ishirra qabatame ta'etti nama agarsiisu cimatti jala seenee laayikii ishirra qabatee. Ansi jabin nama arrabsee viidiyoon hojjedhu anime. Yaa nama arrabsan hojjetu baay'ee. Yaa koomenti jedhan na barreessanii jedhan achi faxoo miyuutiidhaan biloo hin balleessa malee. Wallahi nashidaa Kamaalee Boosan fa'aa bareedaadha. Kamaalee Boomee dhiisii wallahi hawwii ya rabbiin badalmannaa garuu malee waan an godhu hawwii qabu beektaa firoomii san seenu garuu waadaan seenu yoo dadhabee yoo dadhabe jechuudha. Masgiida yoo ijaaruu dadhabe maqaa Kamaalee Bootiin jechuudha waan akka sadaqaatitti isaa yaatu wayii waa wayii godhu hawwii kiyya guddaa. Inshallah rabbi shaakartaa wallahi maqaa isaatiin warroota saba kanaa jecha lubbuu kennan keessaa namni akka isaatiin nadhii gammadaadha garaara nyaatu hin jiru. Ambaazee dhugaa dubbachuu. Na caba wallahi amma yoo laalte namoota biroo obbolee shisma ilmoo isaaniitti zakaa irraa kenna ilmoo isaaniitti abbaa kiyyaaf jettee du'aa naa godhatte irraa kennatti. Haadhatii yaaftee du'aa irraa kennatti. Garuu isaan kana hundan qabani. Ambaazee namoota raawwan hin beekullee dhugaa dubbachuuf fakkeenyaaf namoota isaan dura darban namoota seenaa irratti amritaan kanneen hin beeku miti. Garuu amma Hacaalullee hin beekaa isallee hin beekaa garuu baay'ee natti dhagahama. Wallahi baay'ee garaa na nyaata Ambaazee. Wallahi qalbiitii yana qaba. Isa gamtaree maqaa isaatiin masgiiduma ijaaree bakka akkuma sadaqaatitti isaa teettee waan jedhu wayii wallahi Kamaalee Boo hawwiitii guddaadha wallahi. Maaliif jennaan karaa hundaanuyyuu beektaa karaa diiniitiinis karaa saba kanaatiinis leenca wallahi takkaa guyyaa takka wanna hin jenne. Wanni fedhe bakka laalitti masgida wayititti bishaan galche. Wallahi hawwiitii guddaa bakka injiraami waan kana godha jedhee piroomiisa ofirraan kaayu garuu maqaa isaatii waan takka ni godha yoo rabbiin lubbuuti yana dheeressee umurii yana dheeressee biyya kana keessaa na baase maqaa shamarran biyya arabaatiif maqaa Kamaalee Bootii waa takka ni godha garuu. Isaan milkeessuu wallahi. Maqaa dubartoota biyya arabaatiin illee garuu waan takka ni godha. Siifuu faamu. Dubartoota biyya arabaa tana beektaa namni isaanii beeku wallahi. Foosii fa'aa Madiinaa fa'aa. Wallahi Kamaalee Boo bakka jiraachuun hunda jaalaa maal jette seetu laga du'e. Kamaalee Boo bakka du'e jette moo maal jette sila hunda jaalaa. Hin beekne yoo jettallee namni argin jiru dhiisaa ta'u. Namoota kanneen immoo inshallah yaa walaa wanni guddaa rabbi isaa milkeessu. Maal dabarsite waan fi Yaaroo raawwaan akkana kan osoo hin danda'amne ba'aan laana dhiisee ibiddan akka jiraa.
wallahi biddana kai jira Mana sirra badeemti. wallahi waan akkana hoolaa kana osuun danda'an Waan dabarsee naga dabarsee bakka. nanasi Barbaan adii barkinoo kanaaf rakkoon kee takka hin dabarfattu waa dabarfachuu hin dandeettu. habibi madaa kiyya keessa dhufanii na hoo qadiibar ammadaa qabaabar an wallahi jechuudha rabbii natti dhageeffatu wallahi billahi ani kamaal hebbootiif jawaar muhammadiif haa caalu na dhufnaan ummaatiyya hin beeku haadhatiyya hin beeku bas rakkoon kee maal beta dhuguma namni marsinu ani hin beeku ummaatiyya hin beeku sin jedha bar isaanii na dhufnaan